جرت فيا كيسني نجا كيسني أبلوتن كو وري تشاينا لي ميديا هندي كيسني سنين جرا فيا كيسن نجا كيسني ودارس نجا كتو أيوة كلامي هذا ويا سنجالة داجج جبنا كيسني كرجال كيسني بودا كلا توما سنين جرا هندي كيسني سنين جرا جولين دتشي أوروميا أنا سنين جرا كشتي كيسني سنين جرا كشتي كيسن سنين سناف جرتو قاليوان كو سنين جران اللي نجا كوتي هرمو ما تدري أدتين سنين كده فجرة إتي ولا بشر نسيفنو ياو يعني تقوى هنك أبدو نما تفيد ما في يعني تقوى أبدو تري كان قرار بديجو تري كان إبرة كسر تري كان نم ما تتجئوني أمامتو جرا جرا نم قافة يادا نما تقو سد كاميرا يعني نما uffanna nama sana bakka hin bu'u jechuudha. Yookiin qoomati nama sana bakka hin bu'u jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee yaada namoota gurguddoo yaada wanta addaa ta'e tokko wanta yookiin mana iddoo taa'ee dubbatu yookiin immoo uffata inni uffatee dubbatu ilaalanii duukaa deemu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yaadni madduu uffataa fi naannoo teessuma isaarratti miti kan hundaa'u. Maal fayyadee ergaa maal dabarsa jedhanii keessatti of ilaaluudha malee jechuudha. Fakkeenyaaf waaqayyo sammuu banuu taanani warruma bakkeera tuffatamanii warruma bakkee karaara qarqara ta'anii namoonni kan xaragachaa kan jecha attaan itti darbachaa deemu keessa jechi gaariin ba'uu danda'a. Wanti si deessu ba'uu danda'a. Wanti si fayyisu ba'uu danda'a. Kanaaf iddoo haala namaa uffannaa namaatiin yeroo yaada barbaaddu yookiin gorsa dhageeffattu isaan ilaalis jechuu barbaadanii anis siniif jira anis immoo wanti namni siniif jechuu barbaadu tarii namni karaa irraa badee jiru tokko namni dhiphina keessa jiru tokko namni wanti furmaata dhabe tokko gaafa yaadni gara salphu yaadni isaa fana wal fakkaatu yookiin gorsi isa barbaachisu gaafa gara salphu akkasitti of ilaaluu danda'a. Kanaaf shamarran keenya maaliidhaaf mo'icha dhabanii boolicha jennan mo'icha dorgoma ta'uu maa dadhabanii dorgoma maa mo'achuu dadhabanii yeroo hunda deemsi maaliidhaaf ta'u lakkoofsa deddeebi'a lakkoofsa niram yeroo niram yaada hiriyoota biraatti isaanii ilaalchifne yaada jireenya isaanii jijjiirre maaliidhaaf ta'u yoo jenne baay'een keenya warri biyya namaa keessa jiru kaleessa differensiidhaan jechuudha. Otoo biyya namaa deemni waan baay'ee hojjennu obboloota koo ciciisaan turre tarii sila qabxii dhabneef kaannee hin dhufne kaan mana barumsaa sila qabxii dhabe amma yeroo kana immoo kan mana barumsaa kan qabxii dhabe kan ganda arabaa fuudhaa deemu duratti immoo maallallee dhufne abbaan intala abbaa keelee akkas ta'a deemte bar intala dhabelee akkas deemte bar jenne wala diinee gibrifne dhufne kaayyoo malee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee hamma otoo asii dhufin dura otoon barannu maal hojjechaa turre mee yaadadha dudduuba keessatti deebi'a maal hojjechaa turtan ciisaan turre lachittuu taa'an turre hojii maatii biraallee haa ta'u hojjechaa turtan jechuudha. Hojii sunis hojii bu'aa hin qabne hin turre hojii sin jiraachisu ture hojii maatii keessan jiraachisu ture hojii tuffatamaa miti jechuudha. Kanaaf haalli sun keessa turtan haalli dura sin keessa turtanii fi haalli amma sirriitti jirtanii wanta adda isa godhuu qaba miti wanta adda isa godhuu qaba. Amma haalli sirriitti jirtanii haala anas ta'es wanta itti ilaaltan hamma haala itti keessa jiru haala jijjiiramaa fakkaata. Kan jijjiiramne garuu baay'ee jira. Waan jijjiiramne fakkaanna kan jijjiiramne garuu baay'ee jira. Kan nasin jedhu kan haala jireenyaa qabannaa wallaale maaliif akka biyyaa bahe kan qabannaa wallaale itti fayyadama kan wallaale baay'ee jira kan of dagatee baay'ee jira. Kanumayyuu biyyi namaa keessaa fi biyya alaannaa jennu wanta adda isa godhu hin jiru jechuudha. Wanta adda isa godhu firiidam hin qabdu akka fedhii kee gadi baatee hin dubbattu akka fedhii kee gadi baatee waa bitachuu hin dandeessu. Maatii biratti galtuun alatti jechuudha. Kan isaan dhorkamu baay'ee jira waan akka fedhii isaa bitachuu kan dadhabu baay'ee jira. Anarra gisee baay'ee ga'eera wanta akkasii jechuudha. Ammas suma keessan jira. Kanaafiyyuu biyya alaa wanta adda isa godhu rakkina isaa dhiphina isaatu caala jechuudha. Argachuu isaarraa nyaachuu isaarraa gammachuu isaarraa
jijjiira masaara rakkina isaatu baay'ata jechuudha dhiphina isaatu baay'ata jechuudha beela isaatu baay'ata ari'ama isaatu baay'ata ulee isaatu baay'ata jechuudha hojjetanii dhabuu baay'ata jechuudha hundi isa godha jechuudha dachee keenyarraa kanaafi maaliidhaaf dorgomaa ta'uu dadhabne maaliidhaaf jijjiirama argachuu dadhabne maaliif yeroo baay'ee namoonni maqaa addaa nutti moggaasanii nu bira garagalan shixash shigandaarawaamo ወይ ishee gandaarawaamo isaan dhala gandaarawa mallaagacaadhaaf yookiin miila saniitti dhalagachuu bichaadhaaf warri qopheeffatan baay'ee jira jechuudha gadatubbatu kan lakkaan dhala gandaarabaa baay'ee jira jechuudha kanumtuu maqaa ofii falmatan ganda arabaa keessaa taa'anii kan jijjiirama guddaa agarsiisan baay'ee jira kan dorgomanii dhugaan sin nama abbaa qabeenyaa kam caloo jiraachaa jiran baay'ee jira nu caalaa namni qarshiin argatu maaltu nu saama garuu sammuu keenya nu saama haala qabannaa keenyaan nu saama ofii keenyaaf of saamna malee namni nu saamu hin jiru hojjetaa mootummaa tokko yoo ilaaltanii dhugaan sin hin jira digirii dippiloomaa baratee amma maastereetii maal baratee cidii baratee mindaa anifati nyaannu unkaan warra biyyoota biraa isaatiin Bahrain Jordan isaatiin beerota hamma haala keessa ekonomii amma keessa jirtu mindaan achi keessa sarratanii achi keessa jiran kaffalaa jirtu hojjetaan mootummaa tokko argachaa jiru dachee keenyarraa jechuudha garuu yoo haalli uffannaa keenyaa haalli nagaa keenyaa haalli gammachuu keenya wallaalle waliif fakkaatu isaan ishumaan waan baay'ee hojjetu in barsiisuu in ijaarratu gaddaaf gammachuun hirmaatu waan baay'ee godhu isuma beezama gaafa nuti asii achi isaan gara dachee Itoophiyaa deemu nuti akka isaanii ilaalu malee isaan baay'ee isaanitti waan baay'ee qaban jedhuun isaan taa fakkaatu iyyuu malee nuti akka keenya keessa waan jirrafi akka isaanii ilaalla yeroo baay'ee mana isaanii ilaalla yeroo baay'ee maaliif ta'e kun duuba akkaataatti qabannaa keetiiti ati qarshii fudhattee yeroo hunda ji'a edda qarshii fudhattee tamsaasaa ol ta'e yoo ta'e karoora malee tamsaasaa ol ta'e yoo ta'e zim jettee ganuu jike tokko kallattii dhumatti galtee isaan lafaa kaasaa yoo jette umburii keetachitti dhuma jechuudha tooftaatti waan sana hojjetu tooftaatti waan sana ittiin lafaa kaaftu qopheeffachuu qabda nam tokko gaafa fiigee dhufu astaa ganda arabaa yoo ta'e mana ijaarrachuu qaba deebi'u fiigee zim jedhee maal godhaa otoo asiin qabnachi qabni kan mana irratti reebaa hooluu jira jechuudha waan baay'ee yeroo dandeessa mana bichaa reebuu otoo hin taane waan baay'ee hojjechuu dandeessa jechuudha bukkeedhaan carraa biraa yaaluu qabda waan tokko irratti fixuu qabda kaan immoo kan obboleessi otoo hojjetee argachuu danda'u kan obboleettiin otoo hojjetee argachuu dandeessu zim jedhanii akka nama karoora hin qabneetti ji'aan dhaabbatanii birrii erganii baay'ee jira ji'aan akkaawuntii irra naa kaan jedhan yookiin mudhiitti yookiin sabbatatti naa hidhaan jedhan yookiin naa kaa waan tokko illee jedhan sin jedhanii maatti kan erganii jiru maatii rakkoon qabu annaa beeka nama ijoollee isaarraa fuudhee waan biraa godhu jechuudha akka waan ishiin asii bashannantee hojjettu akka waan ishiin dirriba gahaa raftee hojjettu akka waan ishii dhiphina hin qabne gad ammoo garuu guyyaa tokko ilkaan keessee beeka guyyaa tokko waan baru waan sin jedhama iddoo biraa miti saala dhaqxe saala madaamotaa saala yookiin majlisii isaanii dhaqxe keessa beektaa yoo kan isaan gadi ba'anu dhokattee dhaqxe achi teessee footoo kaatachi kaata isa fa'aa ergita gaaf sana biyyatti jechuudha gaaf kami gammachuu natti gammadee beektu lakkoofsuma ibsuu dandeessaa daqiiqaafuu gammadee beektu yeroo hunda gaddita yeroo baani waasti ramadanii bahu yeroo dhufan waasii fidanii dhufu dhiphina keessa oolte bulta waggaa 2 guutuu jechuudha kana biratti immoo qarshiin keessa akka jiru hin beektu qarshiin kee maal akka hojjechaa jiru hin beektu qarshiin kee maaliif akka hojjetamu hin beektu ati maaliif akka hojjechaa jirtu hin beektu maaliif akka hawwiyaan laphee keessa dhukkubsa maaliif saati sana alkaan otoo irrini sammuu kee irraan badde otoo irrini sammuu kee gad isin maaliidhaaf kaata sababa qarshii isaaniitiif kaata sababa qarshii si kaffalame saati sana kaata hojjetamti dirqamas immoo otoo ciifta ta'ee saati sana dabarsitee dhufanii akka baaricha sitti qosoqosumni cabsanii sitti seenu sitti qosoqosumni cabsanii sitti seenu jechuudha kan hunda keessatti madaalte akka yeroo innaa biyyaa hojjettu sanatti inna gadda'u ta'e maalirraa akka makana gaddee maal akka argattu inni siif ta'u ta'e waggaatti meeqa akka keessaa argattu
وأندا ستلمامته كرشي كسرنا تقوتش قبل يروح أندا دقيسي قوتشون قبل يروح أندا إنفستمنتي وديرشون قبل ديرسون قبل جيتشون أما هذه كذا ولا أنا فيني أكاكيون كنا نفيني أكاكيلين كنا نفيني أكستي إذا جنتي تنقل أنا وبليت أكستي جنتي كنقل نجينا أكستي وانا أموري أوفي فتا كان نامي أسا وانا أكستي موت ما وقعد على ينالجين أكست أنا دبي سجلي وقعي كستي أكا جرامت أكا بفاحة تتاجر بدوي بوفتي حتى مازا أكا مرزين سنة مرجسون بين مرزا كسيبات تيم تكنا تتاجر جرامي حتى تو قبل يوم أنا أمي أفضل تاني جرين لكيس ميلو تون تاني حتى تو قبل سي أوفتي تا أو قبل بوفتي يوم بس آيتا دريف كده تا أو تاي دوسيتا أو درديسا بلا بلا الفودان دا si ayat ta jechuudha kan miidhu miidhe yeroo taa'us moo taa'u akka gafuu dagateen taa'u jechuudha haxxee garraamii ta'uu qabdi waan hundaan okay jechuu qabdu ollaadhaa okay obboleessaa okay akaakayyoo okay jireenya keetti fayyoo okay jette mee namni waggaa 20 gadi biyyaa bahee jira jedhee yaadu dhuguma sanii jira akka keenyaan yeroo duraa sanallee ishee وتقول بيجينا وين باقي كل جات كل تربت وين باقي هذا قالوا كم كتاك أم تمري كتاك أنا تمري وقعد الدم فوق قوتاني رف وقعد الدم قاف قوتاني رفاني ما هذا ماسي وبليسكو وبليتيكو إبلو كوتي أكاس قرا إبلو كوتي أكاس قرا إبلو كوتي أكاس قرا تو وقعك كل عند بلاد قاف وقعك كل عند بلاد وقعك وقع سد مسيتة هذا بستمو كلونا كي تنقل كلونا كو تنقل وفنجي جيرته ياد وتما كزت وقعك شان ولا توقع سد مشان سنبغى ما تجر ده بيباي يجرا وفي تقدوا يجرا وهم باي كيس قالوا دندس إبنا كيس قالوا دندس قالوا ولا قرقار سبربارا كرا سالبات هين قرقارو أما دتلو أنا فاكاستو سيتاون أو قرقار ستقرقار تجيجور واتا كنت قرسيف تم لكن تو كنت قرسيف تبرادي أمك أبدا إني وبراو جيجور درس قالوا متى كيتي وفكنو قبل أتيجون بوقت أتيجون مكان ما تلفتي هذا أتكل وفنا تقول أنا ما تفت وفنا تبي أنا ما تفت هذا قال فستوكم يروحون دم نفورمن يروحون درس سانيني جلبوا لندم واني كوميو لندم بنسويهم سرابو قال كلها دمي مدي وفنا جاوا فتة بيجي كيسا يوم أمانتا هم كيسة تعتبر بوها كي قالتي فتة كم مسجد كم بكريستاني كان شارشي يوم ديم تاتي ودوما عادة توريزمي اللي يوم ديم تداوت يوم مسموه كي بقول إذا وقفوا عندي بتة إذا وقفوا شنغن داربات عندي بتة وقفوا صدق شنغوتة يوم جريني متى كتير جي فتة يوم قايلة أبتة نبي تدفع قايلة أبتة نمكميتي ومريك سنرات نمكميتي وكان سنجد شمرنا بيزاوي ومريك سنة سكيلة أنا جدلا كما جلهم كابدن وريدنا لكون كور جدني ورشان تمت جاد تيوفول أول رجلا كات سامبريدن كشمرنا نفكر إيراك كسيمتي هذا أنا كنا ما تقدر ما تعرف اللي يكسبه هذا يوم مرد وفكتي درس فكر نوك أبدا لكن كراس الأطين قرقرته قلت بكسر تيسه وجيتشا إسان قرقارو قبل نقدرتشا إسان قرقارو دندس ونكو بيسيرو دندسا وان باي أجيتشو دندسا باجاجي بتوفو دندسا وان باي أجيتشو دندسا بزاوي أتوجين تفتين مالي وقوم الاستروليو قد تتقرد تتاناني أما قند أرابا كانت على جراتو دندسا وجي باي أما باي كي بري باي كمان قاف بيت قالو information ساس الرأي جيسا نمتكو بيزنسي متى ساتجسد شرايا يوتيوب تقدر يقولوا فعندك هالنبي تقول كان أوتو معلومة سوقي بري سوقي بنا كان أوتو معلومة من ما تهمبري من ما تهبنا كان أوتو معلومة من نيات همبري من نيات هبنا قوتشوك أبدا أنوك أبدا ردي بثري علوك أبدا وان كلي سر لك هذا لالوك أبدا كلي سمال راكات أكم تنوجد شادو نمني نوجد نجرو بلوتانكو نمني نجن نمني نوجد نجرو كلي سستايج جو نمني بيزنس نوجد نجرو منا وما تساتاي أنا كي باسان تور لما سب باسان تور رندي كينيا يو
bu'aasa akkamii kisaaraansa akkamiin beekna kanaaf hadhaumaa wallaalle gaafa birrii 100 beekna gaafa birrii 100 wallaalle maaf sawa maaliidhaaf immoo sobamaa oollau maali guyyaa 30 guutuu hojjette nama hin beekne harka kaawwatta guyyaa 30 guutuu dhiphatte kaleessa dhufe anaa qurxamu ana akkas sifaa ta'u jedheedha kan akkaawuntii maatii isaarraa fuudhee gara maalummaa isaan beekamne maqaa jaalalaa moggaafatee dhufe maatii isaa harka akkaawuntii fuudhee gara sanatti gara nama jala isaatti deebisee gaafa dhaqee akkaawuntii isaa harka ga'e gaafa ija akkaawuntii ilaalee quufe dhuftu malee asii du'e affeentii saqqalee diraamaa hojjechaa kan bulumee qaba algaa ofirra ciise ati gaafa sanaasii darsa kee soqolattee fiigaa galtee isa harka faamota jedhu meeqatu maatii ofillee kabaja oowwee maatii ofii otoo jaalalaanii booleedhaan nama faana gala maaf akkas akka horii taana horiin iyyuu kan horii akkasaa laaleetu gabaadha kan biraa faana gala ati akkamitti zinjettaati namni sammuun kee yaaduu danda'u namni waan baay'ee hojjechuu dandeessu ati akkamitti nama onlaayinii irraa barte booleedhaan faana galta meesitti ulfaatu meeqatu buufate immoo booleedhaan faana galee meeqatu kasare meeqatu buufate baay'ee immoo buuseera baay'ee balbalatti cufamee jira kan yoollee birrii harka fudhamu baate kan darsisaa harka fudhame duuka isa dhiitamee ari'ame baay'ee jira ulfa baatee kan galee maatiitti baay'ee jira ulfa baatee kan dhokate baay'ee jira kan masangidoo galee maatiitti dhiyaachuu didee baay'ee jira saayii maal sababii kanaadif akkamitti orma faana booleedhaan galta kiif yaani innuma shan ulfaatu in ulfaata dhugaa in ulfaata booleedha naadatti unkaan jaalallee si taa'ee bititi dhugaa sin jedhu obboleettiin koo dhuftee mana kokootu buliiti borumsi geessa qeewala keessatti ani bulu bulee sin beeku in bulu dhugaa sin jedhe ani kana sadaffaadha lamaan daarattu magalee qeewala kootitti jechuudha maatii kofaadha yoo maatiin lalfu baata makina fuudhee qabadhee ngala qeewala kootiin ala bulee beekan buleetti kootiin bulan magaalaa finfinnee jechuudha kan maal dhiira namaa faana cibba qabate yoo dhuguma kabaja siif qaba ta'e yoo dhuguma jaalala dhugaa siif qaba ta'e otoo akaakilee isaan beekin ati Gondar inni Baardaar inni Jibuuti ati Finfinnee teessee kan wal bartan uffata akkasiin uffadha sin jedhe si eegee akkamitti jaalala akkamitti jaalala akkanaa jechuudha jibbii jaalatiin obboleessa kee miti jaalala obboleettii koo akka qaba jaalala akka maleetu bara kana jibba horee jira jaalala akka maleetu wal miidhaa jira jaalala fakkaatee nama ajjeesaa jira kan duratti aarsaa walii kaffala kan barana aarsaa kan bara keenya aarsaa wal kaffalchiisa meerere bilbilati naaf iddee dhufte meerere caammana naaf iddee dhufte meerere laaptooppii naaf iddee dhufte asiin jedha jaalalli ni bara kana kanaaf karaa nagaa ta'een hojjetatte maallaqa kee eessuma kee obboleessa kee akaakayyuu kee harka sigiru sana baay'eetu eessumni ittiin lafa bitee gurgureessii kenna itti maddabalee makiina bitadhee gurgureessii kenna kan jedhuun baay'ee jira baay'eetu waciirraan ture akka saree waan akkasii gurgureessii kenna waggaa jaadhabdee kan biyya namatti deemte baay'ee jira kan waan tokkotti fakkaanne baay'ee jira kaan immoo kan zilcha'ee akka abbaa manaa karaa deemaa sana immoo obboleessa obboleettii qala baay'ee jira obboleessa kee obboleettii kee karaa nagaadhaan yoo barateyyuu sila bara kana an baay'ee saalaale dhugaa sin jedha waa'ee karaa obbolaa kanas akkamta akkasiin ibsuu qabu jechuudha kan nam bara dhee kisaaraa baay'ee hojjetu jira kan sirkaa fuudhetti dubartii namaa faana shashaa gedawoo sirbu baay'ee jira obboleessa baay'ee jira obboleettii baay'ee jira karaa nagaa ta'een gargaarte biraa deebi'u obboleettii keetti maal tannasa gabaa teessi yoo nagadde obboleettii keetti maal tannasa masangidoo galtee hojjette masangidoo galuun isa karaa biraatti hiittanii ilaaltanii miti karaa nagaa kontoraan of gootee jijjiirama barbaadde nama masangidoo baay'eetu hojjete jijjiiramaa jira baay'eetu hojjete qobii galaa jira masangidoon isin jedhu isa bilginnaadhaa gara sana isin jechaa jiru waan karaa nagaa qarshii karaa nagaa argatte jijjiiramuudhaaf waan baay'ee jira gatteessee leestiroo xaladdeewu gatteessee shiroo barbaree nagaddeewu asii fiddee galte kaabitaala gurguddaa bittee kaabitaala gurguddaatti birreeshis fuudhee galte fixxee kan ganda arabaatti deebi'ee beeqa jira
suuqinaa ta'uu dide manni mataanaa ta'uu dide manni nyaatanaa ta'uu dide mana mataa banuudhaaf duraan dursi mana mataa qaxaran mana nyaataa banuudhaaf duraan dursi mana nyaataa qaxaran hojjedhu ilaali society naannoo isaa jiru maalirraa dhufaa akkamittiin dhufaa akkamittiin baa jira nyaanni qopheeffamu sun akkamitti qopheeffamaa jira akkam meeqa bulaa jira akkamitti deemaa jira akkamitti hojjetamaa jira mee jedhiiti dura qoraa galtee biddeen tolchuu beekte sila ta'e biddeen tolchitee shiroo waxxee namatti gadi baastee kasaruu dandeessa. Tooftaatti nama qabdu duraan dursitee waa tokko galuu qabdu. Mana shaayii banuu barbaadde duraan dursi mana shaayii gali. Namni sun akkamitti nagada. Karaa jallinaa siin jechaa hin jiru. Namni achitti si beeku suni namni kaafee sana keessatti si beeku suni gaafatti kaafee mataa keetti banattee gara kee dhufee mana keetii wanni jechuu danda'a jechuudha. Nyaachuu danda'a dhuguu danda'a jechuudha. Ati waa'ee kaafee beektu silaa as turte waa'ee ollaanii beekta yoo ta'e ati waa'ee kaafee beektu yoo ta'e kisaara keessa galtees deebi'uu dandeessa nyaatamtees deebi'uu dandeessa duraan dursitee otoo waan hundatti hin galiin qorachuu qabda. Qorachuu qabda. Karaa bilaasha ta'e yeroo kee fixuu hin qabdu. Deemsiti nama janajjantu suni maal ture amali isaa akkam ture naannoo isaa keessatti amantaa isaa keessatti amantaa isaati maal ture. Nama mana amantaa isaati deddeebi'uudha. Nama amantaa isaatiif yaada gaarii qabuudha. Nama gorsuudha. Nama jajjabeessuudha. Nama gadda keessatti nama dhaabbachuu danda'uudha. Nama gammachuu keessatti nama gargaaruu danda'uudha. Jettee adda baafachuu qabda. Isin jettee shabalaa sila firiizii marateef okay jedhiniin okay xaabaree lafaan sidhee si biraa deebi'a. As deebitee kolaalittii tokkoon galtaa maatii kee haadha kee ishee ji'a sagal si baattee waggaa lama waggaa sadii duddatti si baattee deebitee ba'aa taata. Bada haadha gasi baasuu hin dandeessu. Imaashi dhugaan si faana jiraatte jechuudha. Lakki yaa bulootaan kun yaa shamarran keenya akkasin ta'ina dhugaan sin jedha akkasin ta'ina. Jinjanaani sinitti taafu. Ani jala hin beeku miti baay'een isaanii na beeku online kana nama baalagee nama jinjana nama baalagee nama ture ana jechuudha. Nama baalagee number 1 madaami beektu baay'een rakkisa. Intarneetii yoo ishee cuftee baatee nama intarneetii ishee jalaa fuudhuudha. Yoom mana dhabe amma dhaqee torban hin baadiyyaa deemna amma isa baadiyyaa sana dhaqutti alkana toora finan bula jechuudha. Amma guyyaan jimaata deebi'ee dhufutti wanni manaa badee jechuudha. Sumuluun maal hojii ittiin hojjedhu miti hojii ittiin janajjenuudha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo janajjenu of ilaalatan janajjena jechuudha. Namni kun akkam na godha? Namni kun eessa na geessa? Namni kun akkam ta'a bormaatii koorraa hin deema anarraa hin deema dhaba keessatti. Anoo namni kun hoo walii galate amma hojii akkamiin hojjedha kan jedhu of ilaalaan janajjena gaafa na jedhu. Mana sinanni hojjetaan mootummaa ta'e kaadha dhaqee okay jechuun hin qabu. Inni hojii isaa olaanoo shimaalaan hojjedha mana isaa keessaa. Ati hojii mataa keetii hojjechuu qabda. Ati hojii mataa keetii uummachuu qabda. Inni hojjeta biroo olee fi ati jabanaa dura teessee hedduu ta'e sitti illee tolu. Isallee gammachiisuu qabda jechuudha karaa hojiis hojjettee qixxeessaa fiduu qabda jechuudha. Ba'aan walirratti taatanii wal quucarsuuni gatiin qawaate ilaallachaa yoo deemte sii wayya. Karaa malee hin adeemanii yaalamii koo siifaa galuu jedha faarfataan. Karaa malee hin adeemin waa hundi fuuldura kee jira karoorfadhu hojjedhu itti yaadi hojjedhu itti yaadi gaa'ela dhaabbadhu. Zallaltee tokko gaa'ela dhaabbateedhaaf gaa'ela dhaabbatiin zallaltee keessaa baana waan ta'eef jechuudha. Waa fidee dhufee gaa'ela dhaabbadee harka qabatee as wallaayii irra dhaabbatu hunda laaltanis nan barbaadattee fiigin. Guyyaan keenya yoo ta'e dhufuu hin danda'u. Guyyaan Rabbiin siif kenne addaan qobaa jiraachuusaa gaarii miti eeti yoo ani konne qopheesse gooftaa Yesuus. Kanaaf siifis akeeka qaba waan ta'eef tokko sila zallalteef zallaliin ragaa ati ragaa waatat qibee waaxaa jala jarra. Kanaaf yoo ragaa jette isa caaluu sitti dhufa malee waan saka ayii otoni belutti eermee jiraadde ayii otoni kilee fuudhee jiraadde kan jedhu baay'ee jira. Laki guyyichi guyyaa keemti waan ta'eef darbee waan ta'eef ati nama cimtuu ta'e. Namni nama cimaa barbaada buleetti kun namni muujjaa allaanduu hin barbaadu kan yeroo bokkaan fi aduu hin dandeenye hin barbaadu namni atis akkas ta'uu qabda. Ati nama cimaa barbaaduu qabda inni cimaas si cimaa barbaada waan ta'eef allaanduuf koshkoshee namni hin barbaadu nama dhodhommaqa nama bara fakkaate darbu nama haala fakkaate darbu hin ta'in nama of qabee darbu nama baricha bitoo taane faashinii adda addaatiin nama baricha bitee darbu ta'uu qabdaati. Baricha bituu qabda baricha sirratti hojjechuu qabu. Akkuma
دقيقة كتنجرو يا أبو لوتامكو بيجانا ما كيس دقيقة كتنجرو أكمل تاني دقيقة دقيقة أبدو جت سنة كرشي كدو كيس ولا أكمل تجينا ما قرصو أبد نم وقال لهم كيستي أكمل وانا تنقول لي تتهاو ربا بايت أنا بيجا قالوا لك سنتين بيزاوي سالباجي بدي كان برين ويا بايت أركا كان جالي بتي برين أركا ويا بايت جر كان مو بلس كنا فوق كان بلس available وبلس كيف ولا قد شو بلس أكيد ما تني بد ده أو ده ده فوق أو ده وهو ده في أتى فوق ده كارشكتي وان تسكت أبغى كارشكتي وان تسافر هنجر جتور سالو أنا بلس كوف ده كستيك أرشيا كسيبا سينار كادم دركاو بلس أكيد available فوسو كم دركاو بيجنا سي باست واني فندي باست فوسو كم ده كنا نقاط أول فوق ده وان تيجون سرقي بيا وامني لا تشوفي وان تيجون يسوي قالوا يسوي تاو ما تبيكوا سير أبيس تاول بيجي كاو كاسر فوق كتير ميديا باري بريكم أري بشاني بريكم أري بالمان فوتو كأني ميديا تقول إسوا كتير برين ألو بيزا ويبي كلادي نام كلادي كده الدواء ونياته أدواني تقول جدي ما قد باست فوتو كيسا وانا كسي تمري كيسا يلو كيسا نفتينا وهم ببريدا وهم ميديا وهم بتفوف تريم أداكم هذا كيس ديسة سبود دفتر سبود ديسة بود دستبر سيسوك أبدا بوليتكو زرني تفوف إنسان جرات الأحمر يرورد بايدو كادر في فيلو والفولة برينو من أنا بايم بيك بزوي أنا بايم بيك أنا غندارة بعدي بريا سيسابة تقولي وانا كسي مستمتع كسي في فنديا كسي أنغلاسي والفولة يولي لما يولي سدرجته gaafa birrii iddoo geessu ijoollee sadiirratti miti bakka dhuwee birrii gaafa argiru gaafa veellota karaa yaamaa ture gaafa meekaappii dibatamaa dhuwee birrii jechuudha. Sana booda ani kan yeroo hojii barbaadadha zoor jalaa jedha yoo mana kiraa keessa laate mana kiraa keessatti dhiisee jira akkama dhiirri harabaa kootu mana jaazan afaan taa'ii kootu hojii singalchaadhee jedhee waamee achitti xabbasee hojii barbaadadha mana jaazaa biraa dhaqamu ishee kan biraa xabbasuudhaaf ishee hojii yotte teessee achitti sinii tuursa ati kabbaash intalli keenya baddadhu intalli mana shishaa jetti madawanii rajoorte mana jaazaa rajoorte inni kana sana faana buleessa jiraa jetti lakki yaa obboloota akkasitti taanu baay'ee keenya duunee jirra dhaabbachiisoo duunee jirra kan waggaa 15 du'ee jira kan waggaa 10 du'ee jira kan waggaa 4 du'ee jira dammaquu qabdi jalqaba qoramuun kanuma jiru dogoggoruun kanuma jiru lama yoo dogoggorte ta'e sadaffaa arfaffaa dammaquu qabda guduunfachuu qabda karaa nagaa ta'e jechuudha lammanni immoo dhaamsa sanii dhaamuun ijoollee warra hunqubii seentan keessattuu warra mana kontiraataa warra lama sadi ta'ee hojjetu gidduutti miidhaa jira warra immoo mana kiraa teessanii akkasumas mana jaazaa teessanii hunqubii seentan isiniif immoo waan addaa jira jechuudha innis maaltu ta'aa jira hunqubii hixaa gaafa sii ba'u hixaan kasii bahee yaa habiibti kootti fudhadhu isin jedhu sii qopheessanii jechuudha birrii keessatti fudhattaa mana kee qophaa galtaa yoo ta'es yoo nama faana galtaa yoo ta'es akka nama waa sii fidee dhufu akka waan nama nagaa si gaafatu dhufee mana kee dhufee waan hadda ta'e ijoollee baay'ee kasarsaaru birriin qubii akkasitti akka fudhachaa jiru jechuudha deebisanii jechuudha namatti erganii siistamii eebaluun qubii hin bahee daqiiqa keessa gibbii ishii keessa birrii hin erganne siistamii ishiin tokko siistamii qoratti birrii kee ergatte immoo maal goota ittiin gaafantalli qubii nyaatte galte jechuudha lakkiin ergannetti ishiin haati garaa immoo garaa ishii odeeffatti waan ta'eef jechuudha ishiin kan biraa ergite nama baay'ee akka saraara of eeggannoo godha qubii yoo seentanis birruun keessan sinii kennan yoo birrii keessanis birruma keessanii birrii keessan immoo karaa nagaa ta'een mana keessattis amanuu miti yoo akka wanti hin qabne warra targettanis amanuu miti waan baay'ee rakkisaadha wanta akkasii dhugaa sanii jedha ofitti amanamummaadhaan hojjechuudhaaf illee baay'ee dhiphattu gadi ba'uuf baay'ee dhiphattu jedhu warri birrii baatanii rakkatawan dhugaan saniin jiraadhe otoo akkas hin ta'in karaa nagaa ta'een yookiin karaa imbaasitiin yookiin immoo karaa gola jirtaniitiin atattamaan gara biyyaa deebitanii karaa sinii ta'uun akka wanti mataa keessanii baafattanii akka akkasitti jiraachisanii wayii lammanni immoo warri biyya kana keessa warri biyya arabaa kam keessatti jechuudha akkaawunti baankii baafattanii jarreessin gargaaranii asitti galfachaa jirtan biyya kana keessatti biyyoota keessa jirtan keessatti birrii galfachaa jirtan wanta kun baay'ee rakkisaadha gaafa xabiin tokko ka'e mana daa'imaa taate daa'imni tokko waa taate yoo jarrillee wal lolanii wal diigissi dhufe birrii keetiif wayyoo
karattiin baafattuun qabdu baankii deemtee makiinaa mataa keetiin qabdu waan baay'ee rakkatta kaan immoo kanuma akkaawuntii madaamirratti galfatee madaamini achi baafatteetti zanaa itti baay'ee jira kan ofirraa du'ee jiru baay'ee jira kunis baay'ee rakkisaa kunis baay'ee doggoraa waan ijoon yoo akkaawuntii biyyaan qabdu ta'e atattamaan ofii karaan baasii deemtee sirreeffachuu yookiin immoo qaxataan guyyaa tokko guyyaa lamaaf illee biyya galtee akkaawuntii kee sirreeffachuu obboleessa obboleetti irratti erga jettee kan teessu eessuma irratti walitti qabadhettee kan teessu baay'ee teessuun ittiin makiinaa bitee makiinaan mila lamaan dhaabbattee baay'ee ittiin lafa bitee lafa igga waxxii bitee kasaree atas deebitee boochee dhiiftee kanarratti of eeggannoo godhaan sinii jedha dammaqa warra dammaqaan ta'a warra hojii tuffatan otoo hin taane asitti hojii gaarii hojjechaa irraa hojii tuffatamaa hojjechaa irraa kanaaf hojii biyya keessaan tuffateedha dhugaan siniin jedha anammoo waan meeqan hojjechuudha karoorfadha biyya keessatti osoo sinitti bee ni kan jedhaa ni kan kolfaa ni kan immoo jedhaa waan meeqan hojjechuudha qopheeffadha sinitti immoo tokko leestiroon hojjedha yoo inni mijanne masagidoon galaa yoo inni mijanne mana oofcoon galaa jechuudha mana oofcoo maal kan galaa sinitti fakkaate mana oofcoo xeefinaas indee qulqulleessuun galaa achuma motora oofcoo hiikuu gaxxamu nan bara achiin booda daakuu nan jammara achiin booda oofcoo manaa kooti bitadhee daasisu jammara lammanni immoo maa sinitti fakkaate waan addaa sinitti toleessaa jechuudha lammanni immoo sinitti immoo makiinaa laayisansii baafadhe makiinaa mataa kiyyaa bitadhee oofan jira abdiidhaan jechuudha abdiidhaan malee birrii qabatamaa hin jiru gooftaa keessa ta'ee isinitti dubbachaa jira abdiidhaan jechuudha abdiin isa namallee yaasuu miti abdiin isa dhumuu miti abdiin isa citee hafuu miti abdiidhaan waa kana hunda hojjechuudhaaf qophiidha siniin jedha hojii kamiyyuu hin tuffadhan hojii kamiyyuu nan hojjedha asittis karaa ta'e nagaa ta'ee nan hojjedha biyyattis yoo galee hojii tuffadhan jiru wanti gooftaa biraa eeguu milkaa'inaa fi fayyina jechuudha fayyaa qabaatte taana dhugaasiin jedha fayyaa qabaatte taana hojii tuffateen laali warra fayyaa hin qabne laali warra miila hin qabne laali warra dhaga'uu hin dandeenye kana kana ilaaltu hojii kamiyyuutti seeni baraayesi hojjedhu haa fiduu malee jechuudha karaa nagaa hinatiin zinaan hojjetiin malee birrii ati karaa nagaa hojjettee taanani hojiin tuffatee dhugaasi jedha leestiro dhaqee xaragaa anaan mana nan xalaga edamii asaa bitadhee sintaa agarsiisa laala argitanii galee leestiro xaraguudhaan jechuudha wanti natti irratti akka illee hin jiru sinii jedha baaltas nutti hodhee isinitti baay'isee gorsaan sinii fidee dhufu ammas illee hin jira laayik sheer gochuudhaan ana bira dhaabbadhaa wanti si gaddisiise yoo jiraate immoo komentii irratti barreessaa siniin jira kana shaanxaa keessa kaawwachuuf ani asiin bitadha argitanii black brush kan caammaa jechuudha annan hojjedha yoo hojjechuu barbaadan koottaa waliin hojjenna oromiyaan bal'oodha oromiyaan jiituudha oromiyaan miidhagduudha dachee keenyaan wanti dhabamu jiru biqiloota garaagaraa siistamiidhaan hojjechuu dandeenya yoo lafa dhabneeyyuu mana kiraa keessatti hojjechuu dandeenya karaa kamiin mana kiraa keessatti biqiloota dhaabnee hojjennu yoo jettanii biqiloota iddoo iddootti socho'anii qodaa adda addaa keessatti dhaabuudhaan jijjiirama agarsiisuu dandeenya hindaanqota horsiisuu dandeenya hoolota re'oota horsiisuu dandeenya waan baay'ee hojjechuu dandeenya obboloottan koo kanaaf sin warra kabajamoodha warra tuffatamoo miti baay'een keessan jaalalaan hin gowwoomina dhugaan siniin jedha ani namoota baay'ee argeera warra haadha manaa FB biraa rakkaa'anii karaa FB bira karaa nagaa ta'e yoo wal jala jantan waan gaarii yoo wal barsiistan jaalalaan wal miidhuudha ati yoo obboleessa kee barsiiste obboleessi kee waan nagaa yoo si barsiise maal rakkoo qaba dhugaan siniin jedha waan nagaa yoo si barsiise maal rakkoo qaba ani gaafa jala dhufuma itti ma dhugaan siniin jedha isa obbolummaa yoo hojii qabdu ta'e yoo firiidamii jirta ta'e yoo bashannanu barbaadate isin taphachiisa garuu dhimma jaalalaatti hin galin jedhee itti nama akkasii jechuudha warra akkasii ifuma alfatti mee yoo tapha barbaade nan taphachiisa garuu warra sobduu fi warra dhugaa dubbattu adda baafachuu hin dandeessa kaan FB biraa rakkaa'ee ati namicha sababni firiizii dhaate sababni wanni ta'e bakka sababni qomati wayii qabate sababni uffata wayii uffate irratti hin du'in kan kee ta'uu dhiisuu danda'a
nama sin tuffati ilma abbaa belee ilma abbaa kelee jaaladhe ton jaalatami kan qarshii kee argattee nyaatamaa jirti ilma abbaa kelee ilma kelee sayyeessa safara keeti akka gadaaniitti ilaalta jechuudha. Waa yaraa keessan akka gaariin ba'uun beektu dhugaasin jedha. Waa tuffatamaa keessan isuma tuffatta isuma ati gadi qaqqabdu sanatu waan gaarii hojjeta waan ta'e ol qaqqabdee ilma abbaa belee ilma abbaa keleetti gatii walitti tuulte isa utuu si kaasan isuma si boocisaa jira. Namoota baay'ee yoon warra abbaa qabeenyatu boocisaa jira. Ijoollee warra hiyyeessanti beezawwee. Hiyyeessi karaa nagaan si faana bula. Ati nagaa qabaanaan jechuudha. Baay'een keenya nama tuffachuudhaan kan kee tuffatamne. Yesuus gooftaan gaafa samirraa gara biyya lafaa dhufu ani warra gadadamoota warra tuffatamoota fa'aa dhufe. Warra akka hoolaa karaa irra badaniifaa dhufe jedha. Kanaaf ati immoo nama akka keetii tuffatte nama akka keetii gadi qaqqabdee isa caalu gaafa maxxanuu deemtu dhugaasi jedhanii caalsu kan sarsuudhaaf jedha. Yoo ati gatamaa waliin qabne gatamaa gatii ati isa gattee ati isa tuffatte si kaffalchiisa gooftaan guyyaa tokko jedha nama hin tuffatiin. Waan qabduunis jaalala madaaltee itti seeniin dhumuu danda'a dhufuu danda'a. Wanti ijoon siif ta'u wanti ijoon ati irratti jaalala kee hundeeffachuu dandeessu amanamummaa jaalala tokkummaa amantii qabaachuu qabda. Amantiidhaan tokko ta'uu qabdu. Waan hundumaa wanta faallaa keetti seente kan gaa'ela faana kan ilmoo hoolee sababa amantiiti amantii sanii gargaartee kan adda adda ba'an baay'ee jira. Kan immoo ati sababa nani kiristaana ta'e dhufee ana jaalachuu jedhee ana argachuu jedhee dhufee kiristaana ta'e maatii sammummaa kiristaana taateedhaani bakka gara maatii kootiin deebi'aa ta'u maal taate sin jedhee akkasirraa ba'u baay'ee jira. Akkas ta'uu qabu. Waa hunda bilcheessuu qabdu obboloota onkolonkoliin hojjetiin waa hunda bilcheessaa. Midhaan inni lafaa ol biqiluyyuu si'a meeqamee si'a meeqa facaafamee si'a meeqa haramamee kan inni gombitti galu deebi'ee jechuudha. Waa hunda bilcheessaa ilaala. Waa hunda bilcheessaati ilaala. Maddisiisa yaada. Gaafa tokko si jaaladhe ollaan si barreessu ani si jaaladhe jetteetuma xumurta. Lubbuu kiyya maal jettee yaada maalii naa qabda? Akkuma ati jette naaf haa ta'u. Akkuma ati jette laa akka inni jedhe maalaa ta'anis yaada qaba. Ana akkana ta'uu barbaada. Ana waan akkanaan barbaada. Ana akkas ta'uu barbaada. Kan kee karoora maarii imala akkamii deemnaa ammam deemnaa maaltu jiratte baangiraawundii isa xumurte malee akkuma ati jette naaf haa ta'u irra buta keessa akkuma ati naaf haa jette haa ta'u irra buta keessa gaafate. Akkana jedhe naa ta'e isin jedha ol fuudhee laa mataa keerra miila isaa kaa'ee dhugaan isin jedhe leestira si balacha haadha dubbisaa waa hunda dubbu fedhiin kee maal akka ta'e dirqamni kee fi wanni kee maal akka ta'e gaafattee seentee karaa nagaan jiraachuu si wayyaa sin jalaa dubbisni irra dheeressoo malee.